Sagalee guyyaa irraa lammaffaa Qorontos boqonnaa 12:9-10. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa inni raawwataa naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaa irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamootti, gidiraattis anatti in tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadha. Ayyaanni koo si ga'a. Waaqayyotu akkas jedha, wanti si barbaachisu ayyaana koo qofaadha. Humna kee miti, cimina kee miti, qulqullummaa kee miti, jira jechuu kee miti, waan gaarii, waan guddaa tokko hojjechuu kee miti, fuula namootaa duratti mul'achuu kee miti. Dadhabaa akka taate ayyaana Waaqayyoo waan hundumaa gochuu akka dandeessu gaafa hubattu garuu Waaqayyoo ani immoo si keessa goreen hojii koo hojjedha siin jedha. Si keessa goreen hojii koo hojjedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 1:15 irratti warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati jedha Phaawulos. Waaqayyo hojii keenyatti, qulqullummaa keenyatti, qabaachuu keenyatti, jiraachuu keenyatti akka nuti of jajnu nu barbaadu. Ayyaana Waaqayyootti garuu akka nuti of jajnu barbaada. Ayyaana Waaqayyootti akka nuti hirkannu barbaada. Phaawulos yeroon dadhabetti nan jabaadha jedha. Dhuguma yeroo dadhaboota ta'uu keenya beeknee ayyaana Waaqayyootti amannu ayyaanni koo si ga'a nuun jedha Waaqayyo. Dadhabdee taanaan baga gammaddee ayyaanni Waaqayyo si gargaara. Phaawulos yeroo dubbatu yeroon dadhabutti nan jabaadha jedha. Ani humna hin qabu jechuu isaati. Ani waa gochuu hin danda'u jechuu isaati. Ani qajeelaa akka hojii kootiin, yaada kootiin, tattaaffii kootiin, amaatii kootiin qajeelaa ta'uu hin danda'u jechuu isaati. Hojii tokko hojjedhee raawwadhee itti milkaa'uu hin danda'u jechuu isaati. Garuu ayyaanni Waaqayyoo sababiin dadhabaa ta'eef, sababii warra dadhaban keessaati, warra cubbamoodha jedhaman keessaati, isa duraa jedhamee waamameef, isa duraa jedhamee lakkaa'amee fi amma immoo jabaachuuf hin jiraatu. Ayyaanni Waaqayyoo nu gargaara. Ayyaanni Waaqayyoo si gargaara. Waaqayyoo ayyaanni koo si gaa'edha. Humna keetti namanii siin jedha. Dandeettii keetti namanii siin jedha. Dadhabaa ta'uu keetti amaneedha. Yeroos jabaachuuf jirta.